Nagasni faabayyatu hordoftoota chaanaalii kootii ashama harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii nu nagaadha galata waaqayyo har'a immoo eessatti dabarsinaa ayyaana siifan mana keenyatti dabarsaa jirra siifan maal hojjechaa jirta ani amma afaafeen keessumaan sinnufaa sanatti immoo qiqqitanii kennuufiinaan ayyee dafi to'afi akkas isiniin jenna innaa micaa'ooti yatan alaala'e inde maa inni kun haa ababaadeedha afisiin jedha ishii bareedduutiya innaa har'a immoo mana keenyatti dabarsaa jirra siifanii wajjiniini keessummaa qabna jechaadha waamicha qabna gidduu kanaa mana namaatti deemnee dabarsinaa har'a garuu mana keenyatti dabarsuutti jirra garuu sararallee do'afuu baatte yaa waafi bareedu adamnu maal asitti fakkaata bareedii biyyitti gammadee fata zanaadha xeene sargu ayya ati amma gammachuu guddaa sitti dhagaamamitti ana wajjin akkasitti ayyaana dabarsuu keetiif siifan akkasitti teessaa hoggaa akkas jettu immoo warra ijoollee qaban baay'ee jira beektaa itti dhagaama edaa ijoolleen kiyya akkasumatti mudukuu akkasumatti baqqaatti toluu didaa'ee kan jedhanillee baay'ee isaaniitu jira. Garuu nama kaa'ee nama si nama mararaa anan nama kaa'ee akkasidha innaa akkasii siifanii kiyya mataa hin jiru garuu arafataa ittee jirtaa. Innaa erga bariitii nyaata hojjechaa ture akkatti viidiyoo waraabuun nabee kophaa kiyya horiidhaaf kan hojjetu anadha deebi'ee immoo kushiinaa kan galee waxii hojjetu anadha siifan immoo manuma keessa sisirreessite maal hojjette kunoo kana amte garanatti fidi ka gara televezyiinittis fidi innaa kaleessa engadda viidiyoon hojjedhe tokko hunda isaatu mana namaatti hojjedhe jechaadha. Mana namaattan hojjedhe malee mana koomiti maatiin keeti moo ollaa keetii naan jechaa turan kaasaanii ollaa kootii kaasaanii maatii kootii naa akkasi isiniin jedha ollaan iyyuu maatii irra kan caalu baay'ee isaaniitu jira jechaadha akkasumatti siifan innaa akkasi baga geessa isiniin jechaa sokkaajoo baga nagaadhaan dhuftan isinillee naqee kiyya immoo beektu waan ta'eef maarree magariisaa tana isiniin jedha baadiyyaadhuma fakkaatan baadiyyaadhuma qeentii magariisadha amma baay'ee das nama itti ijoollee kiyyaa ijoollee goddanyoota siif ta'ante baliin dubbatu kun sorobboqa innaa barcuma jalarree barcumallee yeroo kiroo ayyaanaa kana baay'ee bareedadha soofaa biratti barcuma qabaachuun gaariidha akkasitti walirra kaawwattu yeroo keessummaa isinitti dhufe soofa isin hin geenye immoo mana akkas daraddartu jechaadha kanaafuu akkana isiniin jenna baay'een gammada dhugaa gammachuu guddaan natti dhaga'ama mana kootti akkasitti ayyaana bara harafaa dabarsee hin beeku amma garuu dabarsuutti jira fataa jedhee innaa buna danfisaa maal hojjettare siifa waan baay'ee hojjetti viidiyoo kana laayikii nu godha dhugaa rabbii baay'een gammadeen siifan ati hin gammanne dubara argachuun immoo dubara waan guddaadha dubarri maayidha seeti qutquppe hojii hojjechaa oolti buna danfistii fi maatii ishiitii anillee bunatti deebi'ee irra buna hin dhugu bunatti na deebistee jirti. Buna hin dhugu bunatti na deebistee. Buna kiyya dhuganii naaf hin laalanii sana jibba. Eeyyaa akkasi kaa'ee innaa asimmoo kun daabboo jira asan baasee masoobii daabbootu keessa jira waan ta'eef sila kanaatti faan as garaana godhee. Daa'imoota baay'ee mana hin argitu manni koo kun waliin ga'u jechaadha dhugaa dubbachuudhaaf takkaa manni koo waliin ga'u guyyaa galateeffannaa gaafan qopheeffadhe tokko gaada kutaa lama qaba gaadaan kiyyuu kaan algaarra taa'ee
kaan immoo bakka alalree kan ta'e jira manni kun hanqate soofaa kana isa akkana garagare kana achisiisanii barcuma meeqa kana gidduu daraddarame baay'ee wal hanqate jechaadha. Namni mana kiyya baay'ee hin dhufa keessummaa baay'een qaba jechaadha fataa kan jedhedha. Innaa akkasii isiniin jedhaa hordoftoota kiyyaa ayyaanni ayyaana gaarii isiniif haa ta'u homaa miti. Bara garuu bara 2017 duubatti gattanii fuulduratti immoo bara 2018 ceetan baga ceetanii jedheen fataa ittanii baga ceetan. Ennaa akkasii isiniin jedha kinoo siifan hin gargaara dheeni siifan siin gargaara mitiire. Baay'ee na gargaartawe. Na gargaara dheeni. Garuu soofaa gidduu hafamu qaba. Maaliif namni baadiyyaa asitti baafatanii seenuu dhaqu. Amma baafatanii seenan sana kana warra hafame immoo akkasitti seenu mitiire. Akkasitti wayya. Caammadhaan akkasitti seenu jechaadha. Kanaaf anillee intala kiyyan gargaara. Kiyya intala koo gargaaree tanan fataa godhee tanan. Shurrubbaan immoo ijji geem jara namaal taatanii. Bara haara dhabiti haaratti haara'u qabu wanti hunduu. Ani haara'e garuu. Haara'eenis akkasii. Innaa akkasii isiniin jedhaa hordoftoota kiyyaa kana fakkaataa qubeen dachaa jedhii kana tottoshite. Innaa televezyiin immoo na cufe. Sababii cufee fi viidiyoo waan hojjedhuufu baay'ee natti jechaadha. Ijoowwan televezyiinii irra taa'u kan argitu yeroo sana birrii meeqaan bite birrii 3,000 jechaadha. 3,000 garuu amma birrii meeqa ture seetan birrii 10,000 ture jechaadha. Baay'ee akka mastaawotiitti garuu hin cabu baay'ee bareedadha jechaadha. Innaa akkasii isiniin jedha qulqulleessite garuu wanta ati baddesiifan. Akkatti ilaaltee eenyuusaa bakka wanti ta'e tuqe shuf gootee fooxaa irraa kaasuu qabda. Yiqirtaa baaqaa yiqirtaa. Kanaaf akkasii isiniin jedha. Farsoo dhuguu barbaaddani. Godhaaga. Kottatti nyaadhaa kottatti dhugaa isiniin jenna. Ana odoo hundi keessan dhuftanii na wajjin dabarsitanii. Baay'ee namatti tola. Keessattanuu baay'ee natti tole. Ati immoo na argachuu keetti sitti tole. Amma garuu waamicha nu waamanii jiru waamicha deemna jenneeti bakki nu waamicha dha. Haadhi ofii jechaan hin argamtu jechaadha bakka. Sirreetti siifan hin argamtu. Haadha ofii jechaan. Amma waxii keenyas hojjetanne waan ta'eef yeroo dhufne immoo buna keenya kasala qabsiifnee buna keenya danfisna. Buna maaliif kasalatti irra mi'aa. Ibsaarra kasalatti irra mi'aa jechaadha. Kasalatti hoggaa danfisan nama biratti danfistaa. Ibsaarratti immoo baduma miti jechaadha bun. Daakuu yoo ta'e qofarra kan hafe mi'aa jechaadha. Akkasii isiniin jennaa hordoftoota chaanaalii kootii baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabajaa hedduu takka galatoomaa baguma geessanii isiniin jedha baga geessi naan jettu erga dheengaddaati kaleessallee akkasuma har'allee akkasuma mana keetti kaamila manni kun waliin ga'u hunda isaanii waraabee tana isinii targisiisaa itti bo'aaraayii amshir warri maatii qabdan isinitti dhaga'amanii maatii ijoollee xixiqqoo jechaadha irraa fagaattanii jirtanii. Waaqayyo nagaadhaan biyya keessanitti isin agarsiisni manaa isin baasee hojjetadha yoo hojjetattan alamii qabdu yoo hojjetanneef immoo isuma kaleessa keessaa baatasan amma tokko yoo jijjiiramtan immoo bakka ashoo gaafa galtan fataattanii mana kee keessatti zanaattee maatii dhala keessa wajjiniin teessa yoo haa tokko harkaa hin qabne immoo dhalli keessummaa garagartee sin laattu na amma waan ana harkaa qabuuf itti kennuuf na jaallatti mana torba harkaa dhabe na jaallatti. Ano ijaanus ilaala nan jaalladhu miti. Akkasii isiniin jennaa waan dhaggeeffattaniif galatooma waamicha deemuuf deemna. Baay'ee I love you isiniin jaalladha immoo baga geessan immoo. Ara baay'ee jaallatta. Hin jaallatta miti. Ciao yeroo gaarii qabaadha.